Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, minal aidin, minal aidin. Warra baranaa, warra bara hijirii rabbis naa godhu. Baga waggaadhaan geessanii waggaan ga'uun caalaadha. Hedduutu kutee darbee warra barakaa warra jechuudha. Iida kan iida nagayaan godhu rabbis naa taasisu. Egaa wanni isinirraa eegamu guyyaa irraa yawmul akli wa shurbi, guyyaa nyaataa dhugaatiiti. Akkasuma guyyaa gammachuu waan ta'eefuu kabajamtoota keenya, kabajamtoota maatii Saabit Mustafaa Tuubii baga guyyaa har'aastiin isin ga'e jechaa. Egaa wanni isinirraa eegamu waldoota keessan miskiinota jechuudha, dadhabdoota naannoo keessan jiran daawwachuudhaan irra geessanii rakkinni keessan maali jechuudhaan irra geessanii hubattanii rakkina isaanii ilaaluun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Isa kanaafuu warra jajjabaatu rabbi isin haa taasisuu, miskiina wallaa keessanii ilaaluudhaan guyyaa har'aa ciida gammachuun nagayaan dabarsaan siniin jedha. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.